Okay, wahunda fu ati heddu gammadde? Wani jeemun qabu gammachuuti. Gammachurra. Akkam si gogodhe? Wanni timaantum na taate. Timaantum taate? Alhamdulillah kama dinnichaa taateen gogodhe. Kushaappii nu habuutu. Asitti gabbuutee kushaappii habuutu moo? Mana kana guutu akkanatti hafiidu. Ogaasiif fataree sirri taate. Waan nyaachuuf siif. Anuma ya dake rakate unawe Salama ya botu bagadufte kotu Sababa winarana ana siqashkaja السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مي بكتك السلامة قافدا. أكم جرتنا غيرتني يشاف رد الدعوة سكينا غيار مال كبرني سنيف دوفني مال كبرني دوف. أتيار ما نقول تنو كستاتي ما ياد. أرجع مچون كوان. نياتو جرود الدعوة سكينا. نمو كلها تها إني نياتا. يوم بيلين دوا. نبيلفته. لكن. Ada namun derawan nebbitin. Ati ada namun derad. Guyang kungke tecu. Guyang kungke ya. Alhamdulillah guyang kungke. Ar guyang ada tecu dah. Bagai situ dah unda. Ada kau paham? Timalah sih ada guyang. Ya wakan gaggab ni nyata irtam. Beri lagi. Akas surat data sekian akam kita jecah bagai jerat tani guyang ramal kabanne sinif dufne. Wang kabanne sinif dufne. Osam namni tokon dufin. Jiko saati ture haru hujanne ture asirra gajlala jirra. Yeroo isin ol dhuftu namoonni surprise gochuu deemna jechuudha nama sanillee eenyu kan jettan taatanii beeytanii Hafiizaadha abbuma channel irra argitu jirta akkasimi Hafiiza surprise gochuuf deemna isinillee surprise nu goonu maali kan jettan taate surprise nu goonu maali surprise ajaa'ibaati gara dhumaatti irra laaltanii hanga sanitti garuu osoo surprise kana osoo ittiin minii fi osoo waan dalenu immoo dhisin dura prankiilee adda addaa irra dalena jechuudha prankii ajaa'iba irra dalena yoo barbaadne tokko irratti dulla choyitiif seerumsiisu deemna nama umriin isaa 90 way yookaan 100 hoy jennee itti waamna yoo feene immoo prank adda addaa irratti dalaguuf deemna jechuudha isiniif hunda isiniif nu viidiyoolee itti aanu irratti eeggadhaa akira immoo waan ajaa'ibaa qabannee dhufna viidiyoo gara xumuraatti irratti kan laaltan jechuudha mee asuma namni bira waan haasa'ee dabalata qabu jira lafatee akka iti surprise isitti qopheessee maaliif akka qopheessitellee ni himtaa fi ka iti xiqqoo haasa'e kaameraa siisaa Malinja. Salam teman kak. Salam teman kak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Akkam nagee qabdanii fayyaa qabdanii jirtanii jajjabaatanii jecha baga jiraattanii nutis jirra alhamdulillah kunoo har'aan tana surprise adda qopheessine asitti argamna. Surprise keenyu yoo jettanii surprise sayyuuti yaa Hafiizaatuuf isiif surprise godhu deemna. Akkanaati kunoo hanga xumuraa nu faana ture jechaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ogaasiif fataree sirri taate. Waan nyaachuuf siif. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya har'aan tana kunoo hedduudha nuti wanni asitti argamneef akkuma Sayyidoo fi Fatiyaan isiniin ja'anitti afla xiqqaa tokko qabna surprise Hafiizaa godhuu deemna. Hafiizaan turtee jirti gara baatii 3 mookana asin jirtu bakka biraa hojiidhaaf jirti. Sababbii sanii surprise xiqqoo takka isiif qabna as keessatti akkuma Sayyid jeetti wal duraa duubaan nuti xiqqoo prank irra dalaynee takka 2-3 goonee sanboodaan surprise kun kamaal akka ta'e isiif himna saniifuu hanga dhumaatti nu waliin daawwadhaan afeerraa teenya galatooma.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتمتوتا في هردفتوتا خينيا واني أستي أركمني في جاجرين دروا سوي في إيوان جون قبو أكما بهاري في سعيدي في فتيان سنينجان إيجا أفيزا وانا دادا يرد لغوف سبرايز قولوا لاف دولو شاف سخانينا جنة إيشي وانتو قولوا لاف خانا بس أركمني إيجا أنقط أموراتي نفانا ترانا سنينجا قالتوما أما سقلتمي جان akkasii daawwattoota keenya piraankiinis oduma sapiraay kana keessa piraankiinis ni jira sapiraay dhugaatiis ni jira ka dhugaa sun maali piraankiin maali saniifuu viidiyoo irratti agartan ta'a ajji السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركفوني كبجمتوتا في هردفا كينا كإرت أرقمنا جورا شانا لحافظاتو في أرى نياماني نوافرني إدو كان أرقمنا جرا جورا كنيامي فاتيا في أكسوما بحرية جورا كإدو كان نوافره أنكرك يعني وان إرتي سرپرايز ويك أمنا كوت نانجر أمالي كانا غونا ورن نانجر ننجرو أني يامسكي إقدتين إدو كانت أرقمي جرا وان إتانو مو أكاتا جر إدوفا ولمان أنا في سنة اللي كاتيرني داون نتاعي جورا هنقط مرة سكنتا كنا نوردوفا نمو أفرقين أودو ناسوتا اوكي يور تداتو كنا دبيسني درسنا جرا حجين مال شكي جدي سرب وان نو ماني فين بيو يده اغما وان وامني في تاسو جرا اني بين يده وان تبرا فوسي في اسمه وامني سي جرا اني اوف شكا جرا سني ممركانه اوفته تولد في سنو ايس ادو اني فلتت ايس ور سوفه غوغل تبير ميزه غورچ في نفكات obbolii maal gurraachummaan immoo furdinaan immoo maal daawwattoota akkas jedha obboleessaa jedhan wal biratti argamna kun sababiin hoo maali sababiin akkasii uummanni jechuu dandeef maali atillee akka hajji mujrii moo akkasii moo furdina laala moo gurraachina laala moo faanillee tokkuma yaannillee tokkuma obboleessaan gafaa yoo ta'u dhabu akkasii isin jenna amma hordoftoota faayizaan dhuftee jirti amma faayizaan dhuftee darajaa ol ba'aa jirti arginee jirra hanganumaan wajjin tura isin jenna amma yoo dhuftee irra daleenaa jalqaba itti himnaa jechuudha akkas isin jenna faayizaa hafizaa maqaan faayizaa jedhan yeroo hunda hafizaa dhufte jirte ammoo seenaa jirte hafizaan dhufte hafizaa maa turtee dhufte ha rooba ji ati goggoodhaa dhufte ka injiine ha okay maa akkana turte sima eeguuf akkana turre ammallee ummata hafee nama hedduu hafee rooba sodaatanii beeyne simatu hin dhufina jedhee tursiiseen beeku rooba jira magaalaa ati roobaaf turte mutaakida har'oonneen ta'e kam jirti andeeti nagaa qabdi roobni yoo xiqqoo argitee si gaggabseef tamam akkasii amma maal adamtare waan turteef nama amma booda turanii adabne ni jirra adaba keessaniin fudhadha rakkoon qabu maal adamta uuma isin barbaaddan waan nu barbaanne kushaappii nu habuutu asitti gabbuutee kushaappii habuutu moo mana kana guutu akkanatti hafiidu ayyaan dubbachuu jettee mana dungattu warri manaa guutuun na jennaan nama rakkoon qabu warri manaa guutuun fiiguu ayyamoo kushaappii dalee waan isaa na jettanii inni godha galas waa hundaafuu mee aflaa kana eenyu si waame sayyuuti isi si waame sayyuu maali jaartii obboleessa kiyyaa akkasii dumaashin beekan dumaashii dhiiraaf ijaan qaadimaa egerii ara dhagee waddaa dumaashii dhiiraaf jaan dhalaaf sayyuudha ayyaa ta'uu waa hundaafuu suutan sayyoo akka hin jenne maqaa kee kana waamne sayyoo tole kabiraa aflaan kun maal si fakkaata aflaa kana sagalee ol fuudhu aflaa wanni nun fakkaatu aflagaa aflaa maali afluma yeroo si waamtu eenyuuf godhamettee si waamte siifin godhaanaan jette siif jette akkamitti waa hundaafuu eegesiif goote itti mika waan gooteef itti himam amma gara dalagaatti eenyu seena isii moosi si seena sababbii waan aflaa kana gooteef ni himtaafi
dhugaadha haflaa kana numaa godhe isumaafin godhe hafiizumaafin godhe sayyuutiyyaaf maaliif yoo jettanii hedduu baatii 3 asin jirtu hojiif jecha gara biraa turte saniifuu dhiyootana dhufte saniif nin simadha jettanii haflaa kana nin simachuu barbaade akkasitti haflaa kana qopheessee fi haflaan keeti Galato. keeti kalas gammadi Hedduu takka. akkanaatiin nu daawwattoota keenya haflaan hafiizaarra kana fakkaatti Hafiza teesse? Dhugaadha? dhugaadha reesiifin qopheesse Wanti tokko Galato. Hafiza maal dhagame? Dhugaa rabbi dubbachuu hedduu takkaan galatoonfachuu barbaada dumaashitiya sayyuutiya yaani. Sayyuutiya hedduu takkaan galateeffachuu barbaada. Anaaf galatoomtu haa. Asi galatu. Naqee baluu siitiif. Eewa. Anaa galatoomtu. Okay, waa hundaafuu ati hedduu gammadde? Waan hin jeemuun qabu gammachuuti. Gammachuurraa? Akkam si gogodhe? Wanneen timaamtuu na taate. Timaantim taate? Alhamdulillah kama dinnichaa taateen gogoge. Akkasii waa hundaafuu kalaas isin si sobaa jirti an dhugaa jiru si himuu deema. Sababbiin haflaan keetii siif godhee jettee si waamteef nama hoytu namni haflaan godhee as keessa jira akka namni sun shakkinee fi ayyaan mabruuk jedhani. Allah baarak Haflaan ka ayyaani. Dura maaliif si fakkaate? Ayyaaniif haflaa wanni gooteef maaliif? Akka ayyaani shakkineef wajjin deemaa jirti. Ayyaan haflaa kana siif godhe waan siif goote illee Saya jarjartee himteef malee xiqqoo silaa gammachuu tana xiqqoo adii fattumaa la himtaaf. akka malee gammadee keessa tartallee Amma ziyaadumaan gammadee aslan maaliif namni tokko onni nama gammachiisee deebi'ee nama cabsu amilee maaliif akkana nama goota? Haala sani ayyaaniin haflaa ayyaanii surprise godhu. Majammaruma ayyaaniif hin godhee. Ayyaan akka beektuun feenere. Irraan rifadhu yoo ayyaaniif gootaniis numaan gammada obboleettii. Ayyaanumaan Maaliif rifadha? Majammaraa dhugaallatti. ayyaan amma haflaa kana fatiyaan siif godhu hagam gammadee tamma waa hundaafuu maaliif ayyaan waan fatiyaa wajjin jirtuuf akka isiin hin beekneef ka hafiizaati jetteetiin akkas goote malee ayyaani sarpaayiz shakkineeti maaliif hafiizaan baadiyyaa turtee hojiif jecha karaa biraa turtee akka ayyaani shakkineef akkasiin jee waa hundaafuu ayyaan rakkoon baggammadde qabu yaa homaa تخسر زتي ما خي خي تفلان خي لا خي جتي سلا مجمرة خي جتي أنا أمتى ركون قبو يعني خي جتني تسنى أيام لك كلمة دفتني مالي سورة لا مالي وان في دني خايا أدري سيفا amma tamam isiin amma ammishi tamma flaan isiif godhe ma jira rakkoo maali ركون قبو خلاص بقول هاي تبغى ماله Eessa dare خلاص من دي مري مالي هافلا بيجي سيفين قد أبرت سيفين قد سيفي يا بران يا خلاص سيقول جتي جيات كبتي رنا قوتي مي مالي la ati amma أياني isiinuu haflaa ka hafiizati jennaan osoo hin beekin dhufte sarpaayiz taate jidduu قلتو ما عندها isiinuun aarreeti ma aartu أتي ما تسافر يا برا قلنا waa hundaafuu kan kee rakkoon qabu kan kee rakkoon qabu ati gammachuun kee maali maal dhagame Hedduun gammadee gammachuun kee maali gammachuun kee maal jee kaan siif sun فتو beeku. يدون قمدي ati dhageeffadhu ka ati gammachuun kee maali isii yoo gammaddu onnoo itimaatim ta'a ati Ani bishaan na taate. bishaan si taati waa hundaafuu gammaddee mabruuk jennee jirra Baga gammadee walumaanuu baga gammannee ayisii maaliif aartiree maa kostor jettee aartiree. isii yoo dura waan siif jettee hin sobdeef Egaa keekaas hundumaa nyaanna. Maalirree rakkoon kee maaltu si aarsire? Siifis gizee biraa يا si برا قلنا ما ركض guyyaa biraa guyyaa keetii tani na amtani guyyaa biraa na dabarsani أمس ويا كتب ويا يعني استوكم هاي فأنا أعرف قبض إنه لين تنافسها خلاص في هاي تداري تسقى ويا maal si aarsareet خلاص في تداري haa akkamitti hafla namatti irratti وعمي قال لي ما كي أنت جتني كنا ما في خير يا من عارف kii akkam kii jettanii ka ayyaani jedhanii moo ayyaani dhagaye akkamitti nama sarpaayiz gootaati isinis kan jaani si ati amma fakkeenyaaf ati fatiyaa yoo sarpaayiz gochuu feete ka bahaariif godhaa jira jetteetiniin beekamaa ka bahar fakkeessanii fatiyaa jireedhaan kee teettaan himtire اوكي انا suutatti natti himuu qabdire haflaa khalayyaan ifin himuu godhuu deemati ati akka makhaysii suutatti yoo sitti hin beeksista kan hin naqqaasista nakkaasule laa hin naqqaasiste ni himta fa'a ammallee xiqqoo fatiyaan akkanaan jettitti hafiizan tun afaan isii xiqqoo gadi hin qabatu hin biinxamti naan jette ما garaan boko khayatu bina keessa bulte akkuma argiti biinxamti cadhisuun beektu naan jette beektaa لا 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 سنيف. انا ما كسيتي فتيان نهيمي. نشكيتي مالينا ما كسينا يادي wanni barnamni lafaa ka'ee hin shakkamu yoo rakkoo qabaate malee انا ما كسيتي متي غلطوا ميتو ام دافو waa hundaafuu ayyaaniin bagga madii dhungadhu والله نقعد maa والله نقعد Ayileesh nan dhungadhu duraanuu nan dhungattaa bara. waa isin balleessite kasin balleesse fatiyaadha لفنا جار نقعد kalaas fatiyaa dhungadhu baga ayyaanii gooteef jedhini يصير مال بديك أبدره يصير كوبا baga ayyaanii gooteef jedhi fatiyaa dhungadhu بدل سي چالتو يسين نقعد isin maal sina هاي مال نجى isin toofiit fu'a solaaqana faxara nyaatin kee keenyaa churufte خلاص وجما كي كان انا نافسين يسين نقعد شناويا isin dhungatte akkas taanaan hajji masii wayyuu هذا أفلا يوم دونغني مرة كيف نياتاون ha نقعد سالتو diddeere
خلاص أكلنا قول أتوانا كسيار سومالي أرون قبل سيفي جاني نيام سيدو أيوة. سيف جاني كزينا يا منياتي بك خلنا دفتي لك خيتي مسنجان ما تصدق يا جماعة وهذا كانت النجم كيف ست النجم كي أجنتني ما سنو النجم هذه طلع خير أني أدتك أيوة هون دافور داتو تكينا حفيزنا كان ديدي جرتي ما فيديو سين إرتي جرتي فيديو تان روبر أجرال وان إسين أرتيل إسين في قافنا أنقل وان وجه ترى فيديو إرتي كان إسين جلال الأبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجا نفترا بابا